Arrammoo viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jirra. Viidiyoon keenya irraa akkuma suura irratti argitan kana obboleeyyan keenya lamaan Ajjii fi Fayyoo irratti waa dubbachuutiin dhufe. Egaa gurri waa dhaga'ee yaada irratti kennuun dirqamaa fi akkasuma immoo chaayinaalii keenya irratti wanta nutti fakkaate dubbachuu mirga guutuu qabna jechuudha. Kanaaf wanta viidiyoo kaleessa Fayyoon Ajjirratti hojjette keessaa wanta na ajaa'ibe keessa ishee wantan safuu fi saalfinatti ta'e keessaa Fayyoo yeroo baay'ee amaluma ishee ta'uu danda'ani iyyiti akka kabajan beektu jechuudha. Kabaja abbaa manummaatiif kennamu akkas miti. Yoo wanta si barbaachisu ta'e suuta jedhaniit abbaa manaa ofii gaafatu malee wanti lolaan ta'u humtuutu hin jiru jechuudha. Hiyyaan humtuu hin ta'u. Keessattuu warreen dhiiraa gaafa itti yinee fi waa tokko illikiidhaan jennuuf isaanillee illikiitti deemu jechuudha. Kanaaf immoo ishiin wanta jettee lama taanee mana tokko keessa jiraachuu wanta hin dandeenyeef ramadaanni dhufee mana naa kireessii jetteen. Inni immoo maal jedheeni asuma teessa malee amma manni naannoo kanatti hin argamu jedheen. Tokkoffaa namni tokko kilaasii garaagaraa hin jiraanne ta'e taanaan haadha manaa lamaaf mana tokko keessa gashuun baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif taanaan mana tokko keessa namni akkamiin jiraata? Ni jiraatame anaaf garuu gaafii kooti jechuudha. Namni mana tokko keessa haadha manaa lama ta'e akkamiin jiraata? Baay'ee ulfaatadha jechuudha. Ta'eeti immoo haalli jireenya biyya namaa kana keessatti baay'ee ulfaatadha. Har'a mana lama kireessanii bulchuu daa'ima guddisuutu jira. Guddisa daa'imaatu jira. Achirraan immoo mana lama manni kiraan jiraachuutii danda'a. Manni kiraa jireenya koo keessatti akka mana kiraa jibbu homaa hin jibbu. Maaliif taanaan yeroo inni manni kiraa sun ga'u kaffaltanii otoo isin hin beekin jiini deebi'ee sitti dhufa jechuudha. Baay'ee ulfaatadha. Kanaaf immoo Ajjiin illee haala kana laaleeti haaluma wanti itti ulfaatu suuta jedhee tasii kireessaa. Ammaaf garuu asuma taa'e jedheen. Fayyoon immoo haala sirraataatiin hin gaafanne jechuudha. Kanaaf immoo nagaallee sin gaafachuu hin dagane. Nagaaf jaalalli waaqayyoo ala bakka jirutti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koomantaa biroo taatan yoo yaashamaa harka fuune isiniin jechaa. Egaa chaayinaaliin kun chaayinaalii kiyya qofa osoo hin taane kan keessan. Chaayinaala kanaaf warreen haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maamila maskii fikiriitti dabalamaa. Warreen immoo maamila taatan laayik sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Akkuma gaa argitan kana yaada tokko maan namni akkamiin akka yaadee fi namni sun maal dubbachuu akka qabu. Jalqabuma dubbachuutiin dura jechoota dubbattu sana maaltu dubbatama afaan koo keessaa maaltu baha jedhee itti yaaduutiin qaba jechuudha. Calliseetuma akkuma natti dhufetti dubbachuudhaan osoo hin taane yeroo baay'ee dhiironni gaafa alaa galan dubbiidhaan heegdu ta'e taanaan isaanillee illikii keessa galu waan ta'eef baqa waan ta'e keessa jiru gaafa inni alaa galee yookiin nyaata barbaada ta'a yookiin waama barbaadu ta'a. Nyaata hin qopheessine jennaan nyaata maalan qopheessa booda sitti kennaa kana sitti haasa'uun deebisi jetteen jechuudha. Kuni baay'ee ulfaataadha. Maaliif taananuu jireenya dhala namaa keessatti dhiironni akka shamarranii miti. Waan tokko gaafa nama kamuu gaafachuudhaaf jettu gaafa abbaa manaa kee gaafachuudhaaf jettu teessistee erga iraata barbaaddaa jettee iraata erga laattee fi yookiin ciree haasa'u waanuma alaaqanaas haa ta'u waan inni barbaade edda guuttee fi booddee suuta jettee qalbiidhaan gaafatta jechuudha. Wanti akkanaa hin bareedu. Kanaaf immoo mana kana keessa lama taanee jiraachuu hin dandeenyu. Kanaaf immoo dirqama qubaatti mana naa kireessuutii qabda. Jettee suuta jettee naamusaan gaafachuutii qabda malee akka nama rukutu otoo nama obsa hin qabne ta'eeti kaballaadhas si'a coolaa Fayyoo. Dhugaa dubbachuudhaaf taanan jechuudha. Maaliif taanan dhiira kamuuttuu kabaja waliif kennuun dirqama. Jireenya namaa kam keessattuu kabajni gahee guddaa qaba. Kabajni yoo jiraate waan hunduu jiraata. Jaalalli irree kabajaan. Ati yoo abbaa manaa kee hin kabajne, abbaan manaa kee yoo isin kabajne akkamiin jireenyi danda'ama? Nuti ofii kiyyarraa ka'ee nama sana kabajuutiin qaba. Namni sun eddan ani kabajee na kabaja malee otoon ani hin kabajin kabaja naaf hin laatu jechuudha. Abbaan manaa immoo gahee guddaatii qaba jechuudha. As keessatti dhugaa qabdii Ajjiin dirqama isaati mana kireessuufiin. Maaliif taanaan nan danda'a jennaan haadha manaa fuudhee erga fuudhee kana immoo manuma takka keessa teessisuun baay'ee ulfaataadha yeroo ammaa kana. Tokkoffaa jaalallirree kabajnillee hin jiru mana tokko keessatti. Maalumaas ta'u eenyumaa haa ta'u warreen duratti gibbii tokko keessatti galuu ni danda'u.
Garuu inni ammaa kun dhaloonni ammaa kun baay'ee inaafudha jechuudha. Nuti baay'ee walitti inaaffina waan ta'eef nuti shamarran hedduudha kan walitti inaaffinu. Abboota keenya duratti yoo argitan yeroo abboonni keenya fuudhanu namoonni gaafa seenaa dhageessan gaafa namarraa dhageessan anatu fuusise sargii diggiseefaa jedhu laala abbaa manaa isaanii sana sargii diggisanii akka inni fuudhuufaa dirqama taasisaa turan. Garuu dhaloonni nuti amma keessa jirru kun baay'ee inaaffaa guddaa qabna. Abbaa manaa kan nama abbaa manaa keenya nama biraatti akka ta'u hin barbaannu jechuudha. Kana immoo fayyoo ta'e akka inni haadha manaa qabu akka caaltuu faana jiraatu beektetuma itti dhaqxe waan ta'eef obsuun immoo eenyurraa dirqama keeti jechuudha. Hanga barri darbutti wanti hundumtuu haalli hanga jijjiiramutti hanga haalli sirratutti jechoota badaa dubbachuu dhiistee bakka akkuma isitti dhufetti dubbachuu dhiistee tasgabbiidhaan wanti tasgabbii qabaatu wanti hundumtuu hin badu jechuudha. Obsa qabaachuutii qabda. Garuu yeroo baay'ee ishii wanta wulli jettuuf amala ishii ta'uutii danda'a. Garuu amala kee kana immoo sirreeffachuutii danda'a. Barteedhuma uumamuma kee ta'uu danda'a. Namoonni garuu akka waan ishiin eenyu jettetti balaaleffatu jechuudha. Kanaaf maal jechuutiin barbaade naamusa waa tokko gaafa gaafachuu gaafa dhiira gaafachuu wayii barbaannu suuta jennee naamusaan qalbii tokkoon gaafachuutii qabna malee. Isaan illikii keessa galan taanaan wanti isaan godhaniin tokkumayyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo obsaan eeggachuudha. Warreen immoo komantii jala deemtanii ishee arrabsitan in arrabsinaa ishiinis obboleettii keessanii waan ta'e. Dogoggorteera yeroo baay'ee ulfina hin kennituuf abbaa manaa ishiitii fi osoo akkana guutee osoo naamusaan gaafatte suuta jette ila tokko komantiin isaanii waan baay'ee bareeda. Akkasitti yeroo abbaan manaa kee alaa dhufu kabajiiti waan hunda godhiifite callisi suuta jedhi gaafadhu malee akkasumaan ittiin iyyin jedhuun. Kaan immoo siyaa nyaatu siyaa kutu maal siyaa godhu yoo ishiin kutamte mala irraa argattu obboleettii keessanii waan ta'eef eenyu nama gadda namaa hin hawwina. Maaf gadda namaa hawwina? Gadda namaa hawwuun gaarii miti. Garuu mucayyoon kun amala ishii ta'uutii danda'a daftee haasa'uun fi jechoonni badaan afaan ishii keessaa jechoonni kabaja namaa hin qabne afaan ishii keessaa bahuun yookiin dagattee yookiin waanuma daftee dubbattuuf ariitiidhaan wanta dubbattuuf dafee keessaa bahuutii danda'a. Kun immoo uumama nama tokkooti jechuudha. Kanarratti immoo fayyoo ati waan sirreeffachuu qabdu keessaa wanta dubbachuuf yaadde tasgabbiidhaan intaa jedhiti tasgabbiidhaan teessee laallutii teessiti gaafachuutii qabda. Yeroo tasgabbiidhaan gaafattu sana immoo suuta jettee hiyyuun bu'aa hin qabu jechuudha. Maaliif taanaan jireenyi dachee kanaa har'a duunee boru duunee hin beeknu. Namni har'a ni jiraata otoo jedhanu sa'aatii tokko keessatti maal akka ta'u hin beeku. Jireenya isa kamiif wal jibbinee, jireenya isa kamiif mataa wal nyaannee, bakka jireenya isuma jireenya abjuu ta'ee yoom akka duunu hin beekne kanaaf nutillee jibba walii dhaabne bakka dogoggorri jirutti dogoggorri kee kana jennee osoo wal gorsinee baay'ee filatamaadha. Dhala namaa kan taane sammuun kan nutti nuuf kenname waa tokko ittiin xiinxallee gaarii fi badaa adda baafachuuf malee callisneetuma akkuma nutti dhufnetti haasofne akkuma waa barbaanne gochuuf miti. Garuuti immoo jireenya dhala namaa adda ta'e immoo jireenya jiraachuuf erga ta'e immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maaliif taanaan dirqama ishiidhaaf illee manni kireeffamuun dirqama waan ta'eef akkanatti gaafachuu otoo hin ta'in bifa tasgabbii tasgabbooftee gaafa inni suuta jedhee aararraa bilisa ta'e eenyu jedhu malee otoo gaafa sana harka dheeratu otoo kaballaa dirgimsitti godhee achitti lafa dhoofta jechuudha. Nu yoo afaaniin tokkoffaadha garuu hangam camutuu taanuyyuu humna hanga dhiirotaa hin qabnu jechuudha. Maaliif taanaan uumamni isaaniif uumamni keenya adda waan ta'eefu kanaaf hanguma barbaadde cimtuu ta'iyyuu malee ilma dhiiraa kan mootu ofii keetiif kan harkatti galfattu amala gaarii tolteeti malee akkasiin mataarratti itti hiiteetii miti. Tokkoffaa jaalala keessa qabde taanan jaalalaan qabde taanan kabaja kenniteef taanan yeroo inni boollatti gashitu hin beektu jechuudha. Maaliif taanaan maalum kam keessattuu kabajni gahee guddaatii qaba. Kanaaf fayyoo amala yeroo baay'ee hiyyitu kanaafi otoo tasgabbiidhaan bifa tasgabbii ta'een haasofte baay'ee bareedadha. Garuu ishiidhaaf amala ta'uutii danda'a. Nutiif immoo akka hin balaaleffatina nama kamuu hin balaaleffatina. Gorsaa obboleettii keessan obboleessa keessan. Garuu boodafsiif hin kireessa jedheen.
haalli mijachuu fi dhiisuu danda'a. Jireenya biyya namaa isuma keessa jiraachati jirru. Har'a yoo arganne yoo qawaa kanaan guunne qawaa kanatu nu jalaa banaa ta'a. Kanaafuu immoo addunyaan sagalii kudhaniin guutu sagaliidha. Yoo asiin waa takka nan guuta jette achiin hir'uu ta'uu danda'a. Kanarraan immoo jireenyi biyya kam keessattuu qaala'eetii jira jechuudha. Jireenyi biyya kam keessattuu qaala'eetii jira. Har'a daa'ima guddisaa mana kiraa bakka lamatti kaffalu jechuun baay'ee ulfaataadha. Ta'eetis garuu immoo ishiin immoo mana tokko keessa taa'a jechuunis baay'ee ulfaataadha karaa lachaniinuu. Garuu haala yeroo irratti yeroo haalli jijjiiramee daa'imtis guddattee caaltuunis hojii immoo dalagaa argattee harka harkaan wal gargaaruudha malee amma caaltuun irree dalagaatiin jirtu isumatu hojjetee itti fida waan ta'eef baay'ee rakkisaadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Kanaaf fayyoo atilleen jechoota badaa afaan kee keessaa dubbachuu dhiistee suuta jettee bifa tasgabbiidhaan hanga guyyaa inni siin jedhetti eeggachuun dirqama keetii waan ta'eef erga jaalatanii itti galanii waan jaalatanii itti galan sana immoo dirqama ofii obsaan dabarsuun gahee guddaa qaba. Namarraa barbaachisa. Maaliif taanaan ani osoon beeku nama haadha ilmoo ta'e nama haadha manaa qabu ergan osoon beeku itti galee immoo hiyyoo osoo hin taane hanga barri naa darbutti tasgabbiidhaan eeggachuudhaaf bifa tasgabbaadhaan natti bades natti toles dirqama koo waan ta'eef anatu lammaffaa irraan dhaqe waan ta'eef dirqama koo laan hangam rakkadhu irra dirqama koo namni sun gaafa qabu naaf haa godhu gaafa dhabe immoo fidi jechuun hudhuu hin qabu. Maaliif taanaan natu irraan deeme natu too inni abbaa haadha manaa qabu anatu jaallatee itti dhaqe waan ta'eefu dirqama kooti obsuun jechuudha. Kanaafuu ofii keetiif laaltee jaallattee itti dhaqxe waan ta'eefu hiyya dhiistee suuta jettee bifa tasgabbaadhaan waaqayyoon guyyaa jijjiira waan ta'eef har'a borummoo guyyaa biraati. Kanaafuu ajji dhiphisuu dhiistee jechoota kabajaa dhiistee waan argite dubbachuutiin dura suuta jettee bifa tasgabbaadhaan osoo itti himte baay'ee natti tolan jedha. Kanaaf immoo namoonni mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoon koo har'aa kanarratti xumuraa yoon immoo dogoggora qabaadhe dhimma nama maaltu si galche yoo jettan immoo chaayinaaliin kun chaayinaalii kiyya. Dhimma natti fakkaate immoo dubbachuuf mirgan qaba jechuudha. Maaliif taanaan wanta sitti dhaga'amee fi jechoota ani baay'ee dubbadha keessaa yookiin jechi tokko fudhatama qabaachuu danda'a. Namoonni akkasiin abbaa manaa tokko ta'anii lammaffaa sadaffaa ta'anii walirratti deemanirree jechoota kanarraa waa tokko lama fudhachuutii danda'u. Jechi namaa dhibba keessaa dhibba ni fudhatta osoo hin taane dhibba keessaa muraasa yoo fudhatte baay'ee filatamaadhaan isiniin jedha. Kanaaf guddaa galatoomaa yoo qeeqa qabdan immoo bifa koomentiitiin naa barreessaa. Dubbiidhaan ala arrabaan ala kan ta'e mana koo keessatti arrabni hin barbaachisu. Kabaja guddaa fi jaalala guddaan uummata kootiif qaba waan ta'eefu viidiyoon koo asumarratti xumuraa yoo jaallattan immoo laayik sheer gochuun biyya biraan ga'an isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.